Nageenya haa dursu ashamaa akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oksajii Miidiyaam addi bilisummaa Oromoo ABO'n ibsa baasuun Oromiyaan kallattii torbaan diinni itti cabsim uummata qe'ee isarraa buqqisaa jira jechuun ibsa baaseeti jiram. Lolaa Oromiyaa keessatti deemaa jiruufim akkasumallee waa'ee dirree dawaatiifim lolaa uummanni Sumaalee daangaa ce'uun uummata Baalee gara madda walaabuutiin daangaa isarraa buqqisaa jiruu fi qe'ee isarraa buqqisaa jiruum kana irratti hundaa'uun addi bilisummaa Oromoo ABO'n ibsa bal'aa baaseeti jiram. Ibsa isaan baasan kana gara sagaleetti jijjiirree bal'inaan kan isin biraan geenyu taham. Bal'ina isaa akka itti aanutti ni dhageessu. Guyyaa guyyaan oduuf odeessaalee keenya argatu fuula YouTube Oksajii Miidiyaa subscribe godhuun hordofam. Akkasumallee viidiyoon akka namoota hedduu bira ga'uuf like share godhuu hin dagatina. Yaada keessan komentii jalatti nu ibsam. Amma oduu bal'inaanim. Oduu keenya jalqabaatiin lafti Oromoo lafee Oromooti jechuun ABO'n ibsa isaa eegaleeti jiram. Lafti Oromoon bara baraan irra jiraataa ture Oromiyaan qe'ee Oromooti addatti maddi walaabuu qe'ee haaromsa gadaa Oromoom lafti wayyoomaa fi waayyuum dachee eebbaa teessumni abbootii gadaam Oromoo wirtuu siyaasaa fi hawaasummaa uummata Oromoo bal'aati jedheeti jira ABO'n. Maddi walaabuu iddoo Oromoon itti of ijaarem gadaa isaa itti haaromsee bilisummaa birmadummaa fi walabummaa deeffachuuf itti of ijaaraa turem qe'ee kabajaa yookaan qe'ee ulfinam lafee Oromootiin Oromoon lafa isaa lafee isaam tikfatam. Kanaafis lola daangatti eenyummaa lafaa fi lafee isaaf itti dhufu cufaaf ni wareegama jedheeti jiram. Adda bilisummaa Oromoo ABO'n tibbana kana lafti Oromoo burqaa gadaa fi aadaa Oromoo maddi walaabuum obboloota keenya daangaa Oromiyaa kibba bahaa jiran uummata naannoo Somaaleen sarbamuu gaafa dhagayuu fi arginu seenaa hawaasummaa obbolummaa fi waliin jireenya obbolummaa gaarii qabnutti danqaa tahuu jennee amanna jedheeti jiram. Kibba bahaa Oromiyaa godina Baaleem onaa madda walaabutti jiraattonni naannoo Somaalee babal'ifannaa lafaa fi humna addaa Somaalee gargaarsifachuun gaafa gurraandhala 2025 irraa eegaluun lola meeshaa gurguddaa fayyadamuun kallattii hedduun taasisaniin daangaa Oromiyaa bakka addaa Boolee ganda jedhamu irraa uummata Oromoo buqqisuu lafa kiloomeetira hedduu akka qabatan addi bilisummaa Oromoo ABO'n mirkaneeffateeti jiram. Weerarri qindaawaan humni addaa naannoo Somaalee hidhate uummata Oromoo meeshaa maleeyyii irratti meeshaa gurguddaa akka diishqaa itti dhukaasuun qe'ee isaanii irraa buqqise kunis ifatti mootummaa naannoo Somaalee deeggarsi godhamee fi kallattii torbaan yeroo wal fakkaatam waraanaa uummata irratti akka banan addi bilisummaa Oromoo ABO'n mirkaneeffadheetiin jira jedheeti jiram. Hulaan torban Oromoon ittiin weeraran kunneenis dirree Luucaam, Harabaattuun, Maddeellee Qarsaam, Qarsaa Duulaam, Luucaa Cancaffeem, Weelmal Gannaaleefim maddaadha turem. Erga lolli guyyoota lamaaf tahee namaa fi qabeenya gaaga'e boodam gurraandhala 2025 raayyaan ittisa biyyaa magaalaa maddaatti humna Somaalee hidhateem fi Oromoo jidduu seenuun walakkaa sa'aatii daqiiqaa 30 yeroof waraana dhaabuuf yaalem naannoo gadhiiseem akka bahee iyyaafanneeti jirra jedhee jiram. Gama mootummaa naannoo Oromiyaan daangaa Oromoo tiksuuf sochiin taasifame tokkolleen hin turreem ilmaan Oromoo humna addaa Somaaleen rukutaman sababa waraanaaf akka itti mana wal'aansas geeffaman dhabuun dirreetti akka du'aa fi jiruu gidduu jiran hubanneeti jirra jechuun dubbataniiti jirom. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n mootummaa federaalaa tahee mootummaa naannoo Oromiyaa tahee jedhanii Oromiyaa daangaa naannolee biroon wal daangessan irratti weerara babal'ifannaa lafaaf jecham weerartoota taasisan itti birmatanii nagaa buusuun tasgabbeessuun hanqannaan uummataa fi uummata walitti buusuun dantaa siyaasaaf akka oolfatanii turanis ifa godheeti jira. Itti
dabaluunis qaamni ani mootummaadha ofiin jedhu sadarkaa naannoo hanga federaalatti uummata obbolaa lamaan wal afoo dhaabuun badii dhalchu kamiifum gaafatamummaa jalaa hin bahu jedheeti jira. Addatti bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan hoogganamu uummata Oromoo ofiin bulcha jedhu yeroo daangaa isaa sarbamuu fi uummanni wabii nageenyaa dhabeem qe'ee isaa irratti weerartootaan buqqifamuu fi ajjeefamuun golgaa tahuufim hanqachuun cal jedhanii ilaaluun yakka seeraa fi seenaanis wal nama gaafachiisu jedhanii tijiroom. Akka kanaan naannolee daangaa Oromiyaa wal daangessan kaaba Oromiyaa uummata Oromoo Walloo fi giddugala Oromiyaa Salaaleen yeroo finxaaleyyii faannoo Amaaraa ofiin jettuun gandoota hedduu to'atan cal'isuun lixa Oromiyaa godinoota Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa faannoon gandeen hedduun to'ataman cal jechuun Bahaa Oromiyaa Harargee fi Dirree Dawaa, kibba Bahaa Oromiyaa Baalee, kibba Oromiyaa Booranaa yeroo hidhattoonni Somaalee daangaa Oromiyaa sarbanii Oromoo buqqisan qaamni ani mootummaa federaalaati ofiin jedhuufi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaati ofiin jedhu nagaa fi tasgabbii buusuu diduun uummataa fi uummata walitti buusuun waliin jireenya uummattoota booressuu caalatti dantaa siyaasaa isaanii caalsifatanii akka uummata wal ficcisiisaa jiran ni amanna jedheeti jira. Gama biraatiin tibba kana ammajjii 25 2025 heerri addaa gosa isaa jedhamuun galmaa'uun wal qabatee iddoo walgahii hogganoonni mootummaa federaalaa fi naannolee jiranitti maanguddoonni Somaalee haasaa taasisaniin magaalaan Dirree Dawaa magaalaa Somaalee tan gosa gurguraa akka taate ibsuun bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee jalaa akka galtu yeroo gaafatan suur-sagalee miidiyaalee irra deemaa ture irraa arganne ni addeessa jedheeti jira. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n qaamolee bulchitoota mootummaa tahe jedhamanii uummata Oromoo fi Somaalee obbolaa fi obbolaa lameen walitti buusuun dantaa siyaasaaf oolfataniin tokkummaa jaalalliifim waliin jireenyi hawaasummaa ni cima jennee amanna jechuunis ibsaniiti jiru. Maanguddoonni keenya Somaalee gaafii Dirree Dawaa kan Somaalee tahuu qabdi jedhanii uummata seenaa dheeraa waliin qabnu lamaan kan wal dura dhaabuu fi badii dhalchuu tahuu bartaniim gaafatama seenaa jalaa waan isin hin baafneef obbolummaa fi obbolummaaf jecham daba seenaa hojjechuu irraa dhaabbattan jennee amanna jechuun addi bilisummaa Oromoo ABO'n dubbate tijiram. Dhuma irratti uummanni Somaalee bal'aanis rakkoo Oromoo fi Somaalee gidduutti dhalattu kamiifum dirqama obbolummaa fi waliin jireenya hawaasummaa seenaa dubbee dheeraa waliin qabnu ilaaluun badii fi balleessaa gama keessaniin tahuuf gaafatama seenaa jalaa akka baataniif adda bilisummaa Oromoo ABO'n kabajaa fi jaalala obbolummaa isiniif qabu isiniif ibsuu barbaanna jechuunis addi bilisummaa Oromoo ABO'n haala kanaan ibsa isaa goolabee jira. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota Oxygen Media oduuf odeessaaleen keenya har'aaf qindeeffannee dhufne asumarratti goolabamam. Chaanala keenyaaf namoonni haaraa taatan fuula YouTube Oxygen Media subscribe godhuun miseensa maatii keenya ta'uu hin dagatinam. Oduu biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa tahaa.